keenya walitti deebinee jirra. Egaa piroomoon torbe darbee bootti dabarsine kana fakkaata ture. Bashannansiisaa. Farda irratti ijaarsa qabdi. Garuu daarsi sirbaachuu hin jirre maaliif sirbisiisne sirbaachuu? Sirbaachee sirbee jira jalqabarraa. Goota koo hamma tokko jedhee jira. Waraan buusana sammuusaa keessa jiran itti fakkaata. Sirbaachee kan jedhu qaxxaa waraan. Egaa torban kun torban Hacaaluuti waan Hacaaluu dubbataa kan nuti turre Hacaaluun egaa waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti humnootii hin beekamne ka hamma har'aatti illee gumaansaa hin argamin jiru. Ka ajjechaa kana shakkamanii mana murtiitti deddeebi'aa turan illee murtii barbaachisaa ta'ee fi akka qabeessa ta'e ka uummanni Oromoo illee itti quufu maatiin isaallee ijoolleen isaallee haadha manaansaa itti quufan hin argamin jira. Gumaan Hacaaluu ammallee karaa jira. Egaa namoonni baay'een gumaa Hacaaluu baasuu dhiisanii artistoonnis sirbuma Hacaaluuf baasanii deebi'anii barreessitoonnis waan fala ta'u xiinxaluu qorachuu dhiisanii waa'ee Hacaaluu kitaaba godhanii dhiisanii mootummaan waadaa galee dudduubatti deebi'ee komiin adda addaa ni ka'a jedhee uummanni ni asaasaa miidiyaanis okkoruma jiru gabaasee waanuma Hacaaluun irra jiru gabaasee hafee waan kun investigeetiin godhamne kan jedhu komiin garaagaraa ni jira. Dhugaadhumatti ammoo namni qophaa biyya ta'e kun akka malee ajjeefamee akka malee akka ittiin afuu hin qabu dhaloonni egaa akkuma hiriyyaan Hacaaluu Galaanaa Gaaromsaa dhaloonni waa fala jedhee ture tarii waa faluu danda'a. Gama hundaan iyyuu hojiin waan Hacaaluu irratti hojjetamu itti fufuu qaba. Faawundeeshiniin Hacaaluu hundeeffamee awwaardiin Hacaaluu ni jira. Namoonni Hacaaluu irratti awwaardiin badhaafamanis hojiin sunis hojiin dhiigni Hacaaluu garam jira kan jedhu faana dhahuun murteessaadha. Hojii hunda keenyaati hojii manni dhaloota har'aatti jenna gama sagantaa beellama keenyaatiin kan dhahamnu jechuudha. Meeqa kana yoo jenne waa'ee guyyaa Hacaaluu kan torbe Hacaaluu keessaa moch baanee guyyaa har'aa yaadannu. Ammoo Afrikaa irraallee baanee gara addunyaa deemnee. Tole maaltu jira har'a addunyaarra? Guyyaan irraa Juun 20 guyyaan irraa egaa Juun 24 yookaan waxabajjii 16 akka addunyaatti taateewwan garaagaraatiin beekama. Taateewwan isaanii keessaa egaa sagantaalee yookaan iiventiiwwan garaagaraatu jira. Feestivaala adda addaatu qophaa'a. Akkasumallee wantoota nama kolfisiisan nama bohaarsan adda addaatu jira. Wantoonni nama kofalchiisan maal fa'aadha addunyaa kanarraa? Akkuma beekamu qabattoonni as biyya keenyatti akka nuti gosaatti ilaallu addunyaan immoo ittiin kabajne akka guyyaa godhattetti. Amma fakkeenyaaf biyya keenyatti chokkoleetii nyaachuun fa'aa akkuma gaafa daa'immanii fa'aa bitaa isaan garuu guyyaa godhataniitu akkuma guyyaattu kabaju. Keessatti ammoo waan guyyaa kabajuu kana keessumaa amma biyya kanatti waan namni hin hubatin jiru guyyaa dhukkubaa jedhanii guyyaa HIV fa'aa kabaju. HIVdhaaf guyyaan hin kabajamu warri garuu yaadannoo godhanii waan san ittiin ofirraa ittisuudhaaf guyyaatti hubannoon uumamu yoo jedhame gaariidha. Tarii guyyaa kaanserii fa'aa jedhu guyyaa HIV fa'aa jedhu guyyaa akkasii fa'aa jedhu biyya kanatti namoonni miidiyaan illee gaafa gabaasan garuu guyyaa sana osoo hin taane guyyaa itti hubannoon uumamu akka dhibee sanarraa itti of ittisan akka uumamuudha. Garuu addunyaan guyyaa adda addaa kana akkuma isinuu jettan guyyaa chookoleetii guyyaa maal jedhanii ni kabaju biyya kanatti dur guyyaa dhalootaa kabajachuun jiru safuu ture badaan beekamu amma. Guyyaa bishaan daakullee. Har'a guyyaa bishaan daakuuti. Har'a guyyaa bishaan daakuuti ijoolleen baadiyyaa irra caalaan isaanii bishaan daakuudhaan hin amatan. Ani kana dhalatee guddadhee magaalaa Sodaatti asirratti laggeen hagas maran jiranii kanaafuu yoo daakuu wallaales narraan ilaalamu beeksisa. Dubbeen daattee guddattee dhabe. Gara ambootti gaariin akka yeroo ammaa kana jechuudha warra bishaan daakuu waan beekaniif biyyatti kana ceesisuu hin dandeenya aangoo. Bishaan daakuudhaan ammoo bishaan kamtu daakama garuu? Bishaan daakuu sababii danda'an. Bishaan kam fa'aa jiru? Buqqaan hin daakama. Wanciis fuutee ammoo gudar kan jiru naannoo gudariinis faafaateen fa'aa jira. Faafaatee gudar jala akkamatti bishaan daaktee durji baay'een daaktu garuu bishaan miti? Waan hin danda'a bishaan. Daakuu hin jaaladhas nan danda'a. Ati har'a gaafii barra jirtaatu akka. Lixa Oromiyaa najjootti gara baadiyyaa alaltuu kana daakaa turre garuu baay'ee sin daaktu warqee kana waggaa barbaaddattu warqee barbaadda kanatu jira warqee shootu jedhama.
baay'ee barbaaduu dhiisnus ni yaala san keessatti bishaan kana daakuu bishaaniin bocuu kana ni eegalta garuu baay'ee jira. Bishaan daakuun faayidaa baay'ee qaba. Faayidaalee garaagaraa qaba. Dhiigni keenya akka socho'u hojjetu gochuu danda'a. Meeshaaleen keenya garaagaraa akka socho'anis godha. Yeroo daakun harkaaf luka keenya waan sirriitti sosocho'uuf meeshaaleen keenya akka sirriitti sosocho'an godha. Namoonni fufurdaanis immoo akka keessaan akka ta'aniif gargaara. Keessattuu killifoo kan jedhamanii killifoo kan jedhamu gaafa bishaan daatu jira. Keessa gadi lixxa daqiiqaa tokko faasa keenni 30 faa keessa turta afura sukuta ciminni keellee achirratti madaalama yeroo tokko tokko. Namoonni asii qabanis bishaan daakuu danda'u jedhama. Qoricha jedhamee mama. Qoricha keessattuu afurraa dheeramaa achi keessatti humna waan fayyadamu waan baasaniif bishaan daakuun faayidaa qaba. Waan sirriitti argananiif somni isaanii akka bal'atu godha. Kanaafuu namoonni asmii qabanis akka qoricha fudhatan bishaan daakuu kanas sirriitti baratanii jechuudha. Kalmaan ol qabatee fakkaata guyyaan kun kan kabajamaa oolu faayidaalee inni qabu kanas akka namoonni beekaniif carraa uuma jedheetiin yaada. Kanaan dabalatees immoo kanneen akka National Upcycling Day kan jedhaman faani kabajamu. Kana jechuun namoonni meeshaalee mana isaanii keessa jiran haaromsuudhaan akka bareedanii yookaan immoo yuuniik ta'anii mul'ataniifis godha jechuudha. Kun immoo hojii kalaqaas waan guguddisu fakkaata. Kun yeroo ammaa kana keessatti bara Finfinnee fa'aa keessatti keessumaa qaala'insa jireenyaa Nuniga mana kiraayee kun yookaan namoonni mana kiraayee keenya waggaa 10 euro itti fayyadamtu jira. Meeshaa mana keessaa garuu faranjiin guyyaatti meeshaa mana keessaa jijjiiran jechuudhaan ni kabaju. Dabalatas miirsa marii yookaan walakkeessa gannaa jechuudhaan kabaju. Walakkee egaa nu biratti akkuma beekamu ji'a lamaa fi ganni kan ture yookaan ji'a 3 yoo baay'ate. Achi garuu ji'a 6 ture ture. Keessumattuu biyya keenya kan nu jaalachiisu ganni ji'a 6 roobu ji'a 2 roobu. Jala robo ya bokkaan jaaladhu keessumaa bokkaa garuu yoo roobne immoo jiraachuu hin dandeessu haa ta'uuti malee garuu ganni yoo dheeratees hin ta'u. Walitti suudhaan jedha yeroo namatti hin tolu haala qilleensa bareedaa biyya keenya qabdu hedduu namatti tola. Kanneen kana fakkaataniin waxabajjii 24 ni kabajama akka addunyaatti yaada babbareedaadha kan isin kaastanii. Nuti wirtuu miidiyaan hojii miidhagaa adda ta'eetiin daawwattoota keenyaa beellamannee waan gaariidha kan daawwattoota keenya biraan geenya jennee abdataa jirru. Garuu waa'ee miidiyaa irratti yookaan achi dhufa miidiyaa akka Afrikaa akka Itoophiyaa akka Oromiyaatti waa'ee sadarkaa miidiyaa maal fakkaata kan jedhuun lubeen sagantaa bareedaa tokko qopheesseetii kan isheen jirtu. Sagantaa san daawwattoota keenya biraan geenyee kan walitti deebinu ta'a. Daawwattoota keenya waliin tura. Jaarraa 20ffaan barii miidiyaati. Gaazexaaleen jaarraa 20ffaa dura kan turan yoo ta'e illee kanneen akka suuraa, raadiyoo fi fiilmiitti ergaa humna qabu dabarsuu hin danda'an ture. Namni Leewis Hinee jedhamu bara 1923tti kaameraa isaa kan jalqabaa biteen suura barsiisa isaa jalqabaatti fayyadamee suura dokumentii jedhamuun beekamuu jalqabe. Akkasumas Hineen kaameraa isaatiin hiyyummaa Niw Yoorkitti arge suuraa kaasuun isaanii yaadatama. Gaazexeessummaan kan eegalame Frank David M. Brown Indastormiitiin bara haaromsaa jaarraa 14ffaa hanga 16ffaa keessa ta'utu himama. Barootuma kana keessa biyya Biritaaniyaatti ergaan moototaa fi dhaabbilee daldalaa tamsa'aa kan turan karaa ergaa deddeebistootaa bifa dhaabbileetiin dhaabbatan yoo ta'u gara jalqaba jaarraa 16ffaa keessa ammoo kubbaaniyyaan Fugers biyya Jaarman magaalaa Augsburg jedhamu keessatti argamu tokko damee garaagaraa biyya Awurooppaa keessaa qabuuf xalayaa oduu yookaan niwusleetar kan jedhamu dhaabee odeeffannoo wal jijjiiruu jalqabe. Namoonni biroon kana argan akkuma kubbaaniyyaa kanaa xalayaa oduu qopheessuun uummatatti gurguruu jalqaban. Haaluma kanaan gaazexeessummaan hammayyaa jalqabamee jedhu beektonni. Qoranxaas jedhamuun kan beekamu xalayaan oduu torbanitti yeroo tokko ba'aa ture. Gara jalqaba jaarraa 17ffaatti maxxansaan joornaal jedhamuu fi moggaasa joornaalizim jedhamu akkasumas joornaalistii jedhamuuf sababa kan ta'e bu'uura eegale. Gara boodaatti moggaasi kun gara magaazin jedhamutti jijjiiramee waamamaa ture. Jaarraa 18ffaa keessa Siitil namni jedhamu Zeetaatleer of joornaal kan jedhamu yeroo maxxansiisu Joosef Aarsan namni jedhamu immoo Zeespektal kan jedhamu maxxansiisaa ture. Jaarraa kana keessa dheegaa kan maxxansi hedduun biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti maxxanfamanii ba'uu eegalan. Kanaafuu jaarraa kanaan yeroo jijjiiramni gaazexeessummaa itti mul'achuu eegaledha jechuu dandeenya.
Adeemsa keessa jijjiiramni yookaan kalaqi kun gara Itoophiyaa seenuudhaan Zeesiyumer di Itoophiyaa jedhamutti jijjiiramee ba'e. Gaazexaan Haayimiroo nama Musee Indiriyaas Kaavaldiyaa jedhamuu fi lammii biyya Giriikii kan ta'een harkaan barreeffamee mootii Milinikii fi duuka bu'oota isaatiif hiramaa yookaan raabsamaa dhufe. Gaazexaan kunis koppii 24 qofaan bahaa kan turedha. Gaazexaan Haayimiroo jedhamu kun gaazexaa jalqabaa ta'ee afaan Amaaraan maxxanfamuu kan eegale bara 1881 akka lakkoofsa Awurooppaattidha. Haayila Sillaaseen gara biyya bulchuutti yeroo dhufu maqaa mana maxxansaa Birhaana Salaam jedhamu erga dhaabee booda maqaan mana maxxansa kanaa kan inni ittiin waamamu Birhaanannaa Salaam gaazexaa jedhama. Kunis bal'inumaan waa'ee dhuma Haayila Sillaasee faarsuu yookaan dubbachuu irratti xiyyeeffachuun ba'ee gale. Bara 1921 akka lakkoofsa Awurooppaatti kaayyoo daldalaaf buufati raadiyoo tokko biyya Ameerikaa magaalaa Filaadelfiyaa keessatti dhaabbachuun hojii eegale. Bara 1930 akka lakkoofsa Awurooppaatti ammoo sagalee fi suuraa waliin gochuun tajaajila kennuu kan jalqabe teeknooloojii TV'ti. Kun ga'umsa qofa otoo hin taane sosochii fi fedhii argama miidiyaalee biroof kaka'umsa gaarii buuseera. Jiruun gaazexeessummaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaatti kan mul'ate bara mootii Milinik keessa ture. Jiruu gaazexeessummaa kanaafis daandii saaqaniif kan jedhaman Bilaattaa Gabra-Egzaabeer gaazexaa harka isaatiin barreessee mooraa mana mootummaa Milinikitti raabsaa tureera. Waggoota 500 dura naannoo bara 1450 biyya Jarmanitti maashinni maxxansaa Joon Guutenberg nama jedhamuun jalqabamee biyya keenya kan gale naannoo umurii waggoota 100 qaba ture. Egaa addunyaa keessa Oromootu jira. Humna seenaa miidiyaa Oromoo keessatti ammoo dursee kan dhalate raadiyoodha. Bara 1935 fi 36 yeroo Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte afaan Oromoon raadiyoodhaan akka darbuu jalqabetu himama. Namoonni akka jedhanitti hacuuccaa sirnoota afaan Oromoo fi uummata Oromoo irratti raawwatamu Xaaliyaaniin dursitee waan hubatteef biyyattii qoqqooddee bituuf akkasuma mootummaa Haayila Sillaaseetti kan mufate uummata Oromoo qabachuuf tamsaasa raadiyoo afaan Oromoo akka banantu dubbatama. Bakka buufanni Xaaliyaanii jabaan ture godina Jimmaatti kan jalqabe tamsaasi raadiyoo sagantaa afaan Oromoo agamuu Xaaliyaan faayidaa mataa isheef jecha jalqabdullee seenaa miidiyaa Oromoo keessatti yeroo dhagaan bu'uuraa itti kaa'ame ture. Maqaan sagantaa raadiyoo Xaaliyaaniin bante Centro Radio Voce Galla Sidaamaa jedhama akka turetu himama. Haa ta'u malee Haayila Sillaaseen yeroo biyya baqaarraa deebi'u raadiyoo afaan Oromootiin tamsa'u kana cufsiisuun meeshaalee inni ittiin tamsaasu gara magaalaa Finfinnee fiduun raadiyoo afaan Amaaraatiif akka oolu taasise. Tamsaasa raadiyoo Centro Radio Voce Galla Sidaamaa booda namoonni akka Dr. Muhammad Rashar Abdullee fa'aa biyya Misraa irraa tamsaasa raadiyoo sagantaa afaan Oromoo dabarsuuf yaalaa turanis dhiibbaa mootummaa fiwudaalaatiin milkaa'uu hin dandeenye ture. Bilisummaa Soomaaliyaa ganna 2 booda bara 1962 tamsaasi raadiyoo sagantaa afaan Oromoo Soomaaliyaa magaalaa Moqaadishoo irraa jalqabe. Tamsaasi raadiyoo sagantaa afaan Oromoo Moqaadishoo irraa darbu kun daqiiqaa 5 qofa darbaa kan ture yoo ta'u uummata Oromoo wanjoo garbummaa sirna mootota jala jiran dammaqsuu keessatti shoora olaanaa kan taphatedha. Keessumaa gaaffii abbaa biyyummaa, hacuuccaan, aadaan, afaanii fi eenyummaa Oromoo irra gahamu raadiyoo saniin waan darbuuf bulchiinsa Haayila Sillaaseetti gufuu guddaa ta'e. Gaazexeessitoota tamsaasa raadiyoo sagantaa afaan Oromoo Moqaadishoo irraa maqsiisuun uummata Oromoo cunqursitootatti dammaqsaa turan keessaa Ayyuu Abubakar nama jalqabaati. Yeroon tamsaasa kanaaf kenname daqiiqaa 5 ta'uu wajjin wal qabatee odeeffannoo gahaa laachuu waan hin dandeenyeef uummata Oromoo dammaqsuuf walleewwan warraaqsa tamsaasaa akka turan ganna 2 dura kan baqatan gaazexeessaa gameessi obbo Abdii Huseen ibsanii turan. Soomaaliyaan dantaa Oromootiif utuu hin taane dantaa isheedhaaf Soomaaliyaa guddittii ijaaruudhaaf sagantaa afaan Oromoo nuuf laattus nuti dammaqinsa siyaasaa uumuun uummata Oromoo bilisummaa hidhachiisnee jirraa jedhe gaazexeessaa Abdii Huseen. Namoota yeroo sana sagantaa raadiyoo afaan Oromoo Moqaadishootiin dhaamsa uummata Oromootiif dabarsaa turan keessaa tokko gaazexeessaa Ayyuu Abubakari.
mootummaan Hayila Sillaasee dammaqinsa uummataa hordofuun sagantaa raadiyoo afaan Oromoo Moqadishoo irraa darbu dhaamsuun Ayyuu Abubakar ajjeese. Haqa dubbachuu isaanii qofaaf gaafa gaazexeessitoonni cunqursitootaan ajjeefaman kanneen akka Shaawol Mangistuu, Ayyuu Abubakarii fi Wadaay Roobaa fa'aa ture. Mootummaan Hayila Sillaasee mormii biyya keessatti isa mudate irra aanuuf magaalaa Harar keessatti Onkoloolessa 21 bara 1965 sagantaa raadiyoo afaan Oromoo jalqabe. Raadiyoon Hararitti jalqabe uummata Oromoo ittiin garboomsuuf ture. Raadiyooleen Harar irraa tamsaafamaa turan fedhii uummata Oromoo kan eegsisan utuu hin taane imaammata mootummaa sanaa uummata Oromoo fudhachiisuuf kan afaan Amaaraatiin dhiyaate afaan Oromootti hiikuun dhiyeeffamaa ture. Gaazexeessitoonni akka Kumaa Ida'ee, Useen Adamii fi Tamasgeen Gammadaa gaazexeessitoota yeroo jalqabaatiif raadiyoo afaan Oromoo Harar irraa hojjetaa turan yoo ta'an sirni moggaasa maqaa raadiyoo kanaa akka isaan calaqqisutti moggaasanii dhiyeessuun qabsoo gaazexeessitoonni olitti caqafaman taasisaniin moggaasi maqaa sagantaa sanaa Qophii afaan Oromoo jedhamee akka waamamu taasifame. Bara 1967 sagantaan sun Harar irraa ka'ee gara Finfinnee yoo godaan namoonni akka Huseen Badhaasoo, Mokonnin Tolaa fi Isaayyaas Hordofaan fa'aa hojjetaa turuu isaanii seenaatu dubbata. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun wiirtuu miidiyaarraa seenaa miidiyaa addunyaa keenyaati. Seenaa miidiyaa addunyaa keenyaa seenessuuf kan isin faana ture ani Lubee Girmaati. Nagaan tura. Barriif bari nagaa hataatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti yaanuuf wiirtuu imala itti aanuuf. Eeyinka sagantaa waa'ee miidiyaalee Afrikaa akkasumas miidiyaalee Itoophiyaa dabalatee hojjettee ilaallee deebinee jirra. Meeqa amma waa'ee miidiyaalee erga ka'uun isaan oolle waa'ee miirtuus haga tokko jennee immoo miidiyaa wiirtuu bara kana sochii gaariidhaan ni hundeeffama jennee miidiyaa salaannee oduu oomishuu irra jira ammoo sagantaa eegalaatti kan nuti jirru garuu miidiyaa kana haga humna keenya namoota humna qaban ofitti daballee ceesisuudhaaf fuunee deemuudhaaf humna gahaa nu barbaada. Daawwattoonni keenya sooshaal miidiyaa irratti saatalaayitiin keessan Itiyoo saayitii dhamoo, Yuutel saayitii dhamoo, Naayil saayitii irra jirtu jijjiiraniiti kan isaan nu gaafataatii jiranii. Haa ta'u garuu ammaaf saatalaayitii irra hin bahin jirra. Kan amma irra jirru yuutuubiidhaaf sooshaal miidiyaa hundarra jirra. Gara saatalaayitiitti bahuudhaatiif adeemsa irra jirra. Adeemsa seeraatii fi akkasuma qophiiwwan nu barbaachisan gochaa jirra. Kanaaf ammoo nu waliin imaluu kanneen barbaadan as dhufanii egaa beellama keenya kana yeroo hunda ka beellamnu kana nu waliin beellama hawaasaa, beellama lammii, beellama Oromoo guddaa sagantaa kanaan qabanne gara qilleensaatti baasanii sagantaa bashannanaa babbareedaaf miidhagaa akka nu tamsaasnuuf warri barbaadan dhufanii mana kanatti abbaa ta'u waliin hundeessuu nu waliin imaluu danda'u kan jedhu dhaamsan dhaama jechuudha gama kun. Wiirtuu miidiyaan walqixxummaa ilmaan Oromootti amana. Oromoo qofa ta'a malee bakka kamiyyuu kottaatii sheerii bitadhaatii nuukkee dhaabadhaa sinin jechuudha. Oromoon hundi akka irratti abboomu barbaada. Namni hundi dhufee asitti sheerii bitachuudhaan sheeriin isaa akkuma beekamu gatiin sheerii tokko 1,000dha. Sheerii xiqqaammoo namni tokko hanga 50 bitachuu danda'a. Guddaammoo hanga miliyoona 2 bitachuu danda'a. Kanaafuu Oromoon hundi dhufee abboomuudhaan akka nu faana imaluuf asumaan dhaamsa dabarsuudhumaaf. Egaa daawwattoota keenya beellamni sanbataa wiirtuu miidiyaa kana fakkaata ture Allalisaa Adamuu Lubee Girmaaf Sittiinaa Hajii akkasuma gamoo ogummaaf kaameeraa teeknikaatiin kan nu faana ture Firaa'ol Abiraamiin hedduu galateeffannaa. Waan daawwattaniif horaa bulaa deebanaa torbee gaarii isiniif haa ta'u torban Hacaaluu torbeen kuni egaa gaafa waxabajii 29 ammoo Skylight Hoteelitti wal agarra. Awaardi Hacaaluus bifa addaatiin eegamaa jira. Fayyaataa horaa bulaa deebanaa. Barriif bari nagaa hataatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti yaanuuf wiirtuu imala itti aanu.